Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu itu guyyaa har'aa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Oduun har'aa yaa salaam sabbar zeenaa ajaa'ibaa qabannee isinii dhufne jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fonqolcha aangoo mootummaa Eritiriyaa irratti geggeeffamuuf deemu Abiyyiin Ahmad harka keessa galfatuu fi akkasumallee garee Isaayyaas Afiwarqii fonqolchuuf deemtu mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Finfinneetti galchee ifaan ifatti walgahii geggeessaa jiran jechuudha. Mootummaan Eritiriyaa muddamsuu hamaa keessa galee waan qabatee waan gadhiisu wallaala jira. Eega gareen Ahmaduun tun Finfinnee galte boodaan jechuudha. Daawwattoota keenya muummicha ministeeratiin kan kana dura hamartii walitti kaayyataa turan hamartiin isaanii sunilleen angara kutteen beeku. Kanumaan wal qabatee oduun haaraan har'a jirtu Somaaliyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa namoonni 3 lubbuun darbuu fi qaama mootummaatiin kan ajjeefamanii fi akkasumallee nama 500 immoo hidhamuun dhagahamee jira jechuudha. Addis Standardiin gabaasee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kanallee gurran isin buusaa oduu hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Bakkuma hundatti Itoophiyaan teenyatuun ijoolleen biyya keenya irraa yaatu tun harki irra guddaan namoonni Somaalee kana keessa jiraatu maan Oromooti jechuudha. Mee isallee gurran isin buusa daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hanga dhumatti nu faana bu'uu hin dagatina. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan like, share, subscribe godhuu hin dagatina akka namoota hedduu viidiyoon kun dhaqqabuuf. Daawwattoota keenya jalqaba irratti waa'ee garee amma Isaayyaas Afiwarqii kuffisuuf fonqolchuuf gara Finfinneetti galte kanan jalqabne jechuudha. Daawwattoota kiyya gareen mootummaa Eritiriyaa aangorraa fonqolchuuf qophaa'ee magaalaa Finfinneetti ifatti miidiyaaf ibsa kennee jira jechuudha. Guyyaa 2 moo 3 dura ibsa kennee jira. Ammallee haaluma saniin itti jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kanumaan wal qabatee jechuudha. Waa'ima kanarratti mootummaan Itoophiyaallee walgahii ariifachiisaa yaamuuf deema jechuudha magaalaa Finfinneetti. Maaliif akka ta'e immoo jara kanaa waliif harramuu deema fi waan biraatiif walgahii waamuu deemanii hin beekne walgahii ariifachiisaa isaa yaamuuf deeman kana mee waan isaan irra gayanii fi maaliif akka taate jala buunee qorannee qaama itti dhiyeenya isaan itti dhiyeenya qabu qorannee waan dhugaa taate kallattiin finnee gaafa arganne isiniif maxxansine jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan wal qabatee gareen kun Birgeedii Nihaamadu jedhama jechuudha. Nihaamadu jedhama. Ameerikaatti kan hundaa'e jechuudha. Biyyoota Ameerikaa adda addaa keessatti jechuudha. Garee isaanii bakka hin jiru jechuudha. Biyya Awurooppaa kana keessatti daawwattoota keenya yoo yaadattan ta'e mootummaan Faransaay kana dabalatee Jarmanii dabalatee waraana meeqa itti bobbaasanii dadhaban jechuudha. Ijoollee bar ija mana keessaa si fuutee ani ijatan ta'e hin argine siin jettu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo warra qilleensarra balali'u kana qofa mootummaan Itoophiyaa jechuudha Finfinneetti galchee Isaayyaasin sodaachisaa jira jechuudha. Isaayyaas eefa gaafa san ofirratti fincaane amma surreen takka waan fincaaniin baduu isii shakkiin qaba jechuudha. Dhugaa rabbii hamartiin isaanii sunilleen gara kutteen argine. Kana dura hamartii walitti kaatuun isaanii waan beekamu jechuudha. Tokko abbaa manaati tokko haadha manaati jechuudha. Kanaaf gaa amma eenyutu haadha manaatti jijjiirame fi eenyu abbaa manaatti hin beekne. Hamartiin sunilleen eega dachiin Finfinnee sun kirkirte achumaan kutte mala dachii baqatte santu achumaan fudhatee deemeen isa bakka isheen geessellee hin argine hamartii san jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf gaa muummichi ministeeraa dhugaa rabbii haalli isaa kun namumaafu hin galu jechuudha. Amma haala saniin gareen Nihaamadu gara Finfinneetti galchee ifaan ifatti ibsa kennaa jiran jechuudha. Mootummaa Eritiriyaa buqqisuuf wanni takka wanni nu dura dhaabbatu tokkolleen hin jiru jedhanii dhaaddataa jiran jechuudha. Daawwattoota kiyya biyya alatti hundaa'ee mootummaa Ameerikaatiin deeggarame Isaayyaas geggeessuuf qabsaawaa akka jiran beekamee jira jechuudha. Amma dura mootummaa Abiyyi akka fedhan akka hin sochoone dhoorkee ture jechuudha. Garuu amma Abiyyii fi Isaayyaas wal dhabanii garicha bifa haarawaan ijaaramee jechuudha. Amma sochii biraa jalqabee jira jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin daawwattoota keenya kabajamoo waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Daawwattoota kiyya garichi haala kanaan Finfinneetti alaabaa Itoophiyaa hunda fayyadamee jechuudha. Ibsa kennuu Abiyyii fi Isaayyaas amartiin isaa walitti kaayyatan suni guutumatti baafamuu agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii dhugaan isiniin jedha. Amartiin isaa walitti kaayyatan sun guutumaan guutuutti akka baafame namatti mul'isa jechuudha. Daawwattoota keenya hundaafuu gaa namicha amata 30 uummata Eritiriyaa irraa amata 30 maaliyoo xiqqaate gara amata 40 jala deemutti jira. Namichi kun eegaa aangoo qabatee yabbaa irree tokkoffaadha. Abiyyi Ahmaduu namni balleessee baala geesse isuma jechuudha.
Abiyyiin duraan nagaa qaba. Hundaafuu gaamee waan uumamaa ni eegna jechuudha. Dr. Abiyyi Ahmad illee waan itti qophaa'e fakkaata. Eertiraa fi Itoophiyaan lola guddaa walitti banuun isaanii waan hafa hin qabne jechuudha. Haala kanaan daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu keenya kan itti aanuun Somaaliyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa baay'ee miidhamaa jiran jechuudha. Achirraa sagalee isaanii baay'ee deemaa jirti jechuudha. Daawwattoota keenya namoota 500 hidhanii jiran jechuudha. Namoota 500 ol kan ta'u mana hidhaa keessatti hidhanii ugguranii jiran jechuudha. Dabalataan namoonni 3 immoo lubbuun isaanii darbitee jirti jechuudha. Sababa guyyaa tokko fakkeenyaaf ammajjii 25 na fakkaate ammajjii 25 nama tokko ajjeesanii qaama mootummaatu ajjeese sanumaan wal qabatee jechuudha. Amajjii guyyaa 26 immoo nama 2 itti dabalanii ajjeesan jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya haala saniin ijoolleen namoonni lammummaan isaanii Itoophiyaa ta'an jechuudha kan biyya Somaaliyaa keessa jiran hedduu yaaddoo guddaa fi akkasumallee rakkoo cimaa keessa oolan jiran jechuudha. Akka yeroon achirraa nu dhaqqabdee fi namoonni achi jiran nutti himanitti jechuudha. Eega mootummaa Somaalilaandii fi mootummaan Itoophiyaa qarqara hulaa galaanaa handaara hulaa galaanaa irratti waliif mallatteessuuf wal qabatee jechuudha. Rakkoon kun cimee jira jechuudha. Dabalataan amma ijoollee kana kan hidhanii fi kan tumaa jiranii fi kan ajjeesan illee sababni isin ummata warra shoorarkeessummaa yookaan garee huutii walitti hidhannaa qabdan jedhanii jechuudha. Ijoollee tan akka malee cafaqaa jiranii tumaa jiranii hidhaa jiran jechuudha. Akka achirraa odoon ba'aa jirtutti jechuudha. Namoota 500 olii kan nu bira hidhame jedhanii ijoolleen achi keessa jirtu afaan isaaniitiin nuuf himanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo hedduu nama gaddisiisa. Rabbi isiniif haa birmatu jennaani gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammatti wanni jedhamellee hin jiru wanni dubbatamellee hin jiru tokkollee jechuudha. Haala saniin ijoolleen keenya achi keessatti baay'ee rakkataa jiranii baay'inaan ijoolleen Somaaliyaa keessa jirtu akkuma beekamu sabaan Oromoodha. Hundaafuu gaama Itoophiyaa jedhaniitu walitti qabanii Rabbi nagaa haa godhu jenneetuma bira darbine jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee jechuudha. Isaayyaas Afeworqii fi mootummaan naannoo Tigraay walii galanii jiran jechuudha. Hedduu akka ajaa'ibatti walii galanii walii galtee fi waliif mallatteessanii jiran jechuudha. Mootummaa yeroo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa buqqisuuf halkanii guyyaa isaanillee tattaafataa jiranii gareen immoo Isaayyaas Afeworqii buqqisuuf deemtu tan Finfinnee galteetun jechuudha. Sodaa waa hunda keessatti uumtee jirti jechuudha. Gaafa Isaayyaas achi buqqa'e mootummaan federaalillee nun dhiisu kan jedhu jechuudha. Warreen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti ramadamanii yookaan isaan durfaman jechuudha. Hedduu sodaa keessa seenanii jiranii osoo Isaayyaas hin buqqaane lola mootummaa kanarratti banuu qabna yookaan Getaachoo Raddaallee asii buqqisuu qabna jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Halkanii guyyaa shiraxatu irraa duuba hin deebine wayyaanonni illee jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo haala saniin jechuudha waliyyisiisaa jiranii kanallee gaawaan itti bu'uu hin beekne oduu keenyasa xumuraatiin jechuudha. Ummanni faannoo magaalaa Dassee fudhannee jirra. Magaalaa bakka mootummaan taa'u bakka waraanni mootummaa taa'u hundaa fudhannee jirra. Boojinee jirra. Waan hanga tana duraa yaadaa turre amma galma nuu ga'e kaayyoon keenya galma nuu ga'e jedhanii har'a caffaraa oolan jechuudha. Daawwattoota keenya garuu raayyaan ittisa biyyaa dhiyoo tana dhabama goone jedhanii dubbataa turanii hundaafuu biyyi garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu jechuudha. Daawwattoota keenya Rabbi nagaa haa godhu. Dhugaa Rabbi hedduu waan hamtuutu biyya keenya irratti deemaa jira jechuudha. Silaa biyya qabna jechuulleef arrabattuu nama ulfaata haa ta'ugaa hanga maqaan biyya sanii jirtu himatu hin dhiifnu jechuudha. Daawwattoota kabajamtoota keenya oduun ijoon irraa kana fakkaata jechuudha. Maarreesinillee namoonni guyyaa guyyaan oduu haaraa Oromoof Oromiyaa irratti waan raawwatu kamiyyuu dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatanii subscribe godhuudhaan miseensa maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share waliif godhuu hin dagatina. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabama daawwattootaaf kabajamtoota keenya kan biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.